لالمي بريدنا ديني فهمتي برأنصار الدين لالمي بريدنا ديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوت في جالة جمتوت أردفتوتا أنفال جمال جرجرتو نقا فيات كنياتن لا بقنقات هاتني بقنقات جراتني مي أرواتك وأنه كل فسيسو تكاني سني في دير في مالف جنانني وانتو كيو أرغني برم سرافو أثني barumsa irraa fudhatanis ammas immootu yaanni suni waa gaarii namaa ta'a. Maal isin fakkaate jaarsaaf jaartii wahiitu jira jechaadha. Kireeffattoota mana kiyyaa turanii jaarsaaf jaartiin kuni jaartiin baay'ee gurraachatti yaani maadiri akkamitti akka fudhe durumaa jaarsi fudhu baay'ee gurraachatti fuullisii kuni bareedu baqa baay'ee yaani namni sodaachisi garuu cimtuu dubartiiti nama hojjettuudha nama akkam tattaafatu inni hojjetaa mootummaati siin daldaltuudha akkasumatti gurraatti taatee ijoolleen isiin deettu akka malee babbareetti wallaahi alazim durba meeqa qabdi kan hangafaa poolisii taatee ka itti aante sadii afur durba afurii fi dhiira tokko deette. yaani ijoolleen isii baay'ee babbareeddi baqa waan isiin deetteen fakkaatu haalan babbareeddi abbaan immootu dheeraa tokko fuula keessa baay'ee fokkata jaartiin gurraachisa wayya baay'ee fokkata akkam jedhee isinitti hojjetaa mootummaati inni kanuma keessa ta'eetu immootu baalageedha abbaan kun yaani dubartii hedduurra deema amma gaaf tokko jedhanii inni isiin argine bilbilaan janajjanaa deema haasahee yeroo deemu hedduu hundaa walii beellamanii baqa hojjetuma mootummaa akka isaati bira deemuuf hedduu daayisiin dhageesse jedhan soonni bilbilaan janajjanuu dhageette yoo dhageettu maal gooti isa dura mana galtee kophee isaa lachuu fuutee shinti beetitti naqxe jedhan kophee namicha kan hidhatee deemu sanbichatti dhiyeessere kootii isaa fuutee akka jiruun ciccirtee lafa keette kasaan lafa keettee ogeessitu inni haga kophee fi kootii soqu dhayxee namitti inni itti dhaqu edusani wallaahi namitti sun baay'ee rabbaashanyaadha doom anaaniyyuu baay'ee wallollee dirqitti jecha mana keessaa na ba'uu didanii hanga poolisii fidu tokko ta'anii bakka yoo isin seenaa kana natti himtu na kolfisiiste baay'ee na kolfisiiste maal na gooti anuma bira teettee na foggorti beetanii maal jetti silaa haadha jaafar naan jetti daasboora waa dalaguu ni beekaa daasbooran barhumaan beekuu jetti ima cal'isa nama guddallee ammallee mootu ani ima cal'isa baay'ee nagaranyaa waan taateef amma gaaf tokko maal na gooti marqoo hedaa isillee marqoo heddi isiin immoo okkoteen qabdu anatu qaba kan isii maal akka taatelee hin beeku xiqqoo takkan qabanii garuu hin beeku gaafaan itti barbaadu natti hin kennan kan isaanii ture anachi aayyooti yaan okkoteen barbaada jedheeni in fudhe aayyoorraa marqoo hedaa ani marqee geessee wanni kana shiboo kan argitanii liifi kanan tolcha dhiqee bareechee duuba isillee dhiqa wanniti oyitee kiyya jechaadha duuba isillee dhiqee kaayadha kushinaa keessa kaayaa na eediteette ani marqee huno oyiteen kaa daftee shindhaan keessaan ba'u miti akkasumatti bidda keessa kaayee haqoqee keessaa ba'u jedhe achumatti bidda barbadamu keessa kaayee dhiise na eedi ammallee himateetti na eedi ammachi waamee sila maal taatanii asseettanii maal nagaa miti jennaanini ambaranillee marqoo edaanaan jette maarreen marqitanii maal rakkoo qabuun obidda keessaa ba'een jedheen kushinaadha lakki oyiteetee san eegaa jette innaate oyiteetii yaayitanii fuudhee deeme mana seensisee biffee keessa kaadhe akkasumatti shinnaa wajjin jecha biffee keessa kaadhe maaliifi na jalaa cabsanii sodaadhe yoo na jalaa cabsanii hanga aayyooti yaan naasileessaa jedhee naasileessanii ni ulfaata innaa akkas ture gaaf tokko mootu yaani baay'ee namitti kadharaati baay'ee dhara kana qabdi gaaf tokko maal na gooti
نوتي صلاة فجري عن صلاة فجري سبحان الله والله وججو في متي صلاة فجري تيف يو كأي أصو فجري نينجاين دورا يرباين كأ أصو فجري نينجاين دورا أنا كرسي وجدا يروبا يو دابون جراتي جراته يو دابون جراتين مو أمباشا دلقا يو أمباشا نجراتين جاب سادا لقا جا غنا مسويدان يو كانوا هندين مو تكامر أنا في مرق أفلا يو كان موتو أمشا وجدا يعني صلاة فجر دورا بيكاكا صلاة فجر إرتي الحمد لله رب العالمين صلاة فسلاني قرسي نياني نقدي بني رفنا أما نمتين كوني ندفنه هنكانو غنا مسانو نجولي من برم ساري امتي مال جداني غنا مسوبين كاني إنكانو نتي رفنا مال جتي سيارة جافين هنجتي ترباتي سيارة جافين هنجتي أكما مشراقي زي مر إما رفتني غنا ماني maal sini godhamu ma kuni jetti itti samman kolfa bakka baay'ee kadharaati namitti dhara qabdu ammallee sharri qabdi kosi kan amma yoo harte jette karresi dura yoo na barmanni kiyyuma hundu harte isatti fidi karaki duratti geessite achitti dhaabdi bakka achi boodana inartu inna gaaf tokko akka tasaanuti akkasitti rafaa jira osoo nu rafnu abboon kiyya dhufanii abboon kasala fidanii dhufanii kasala nuu bitanii kasala qabatanii dhufanii abboon kiyya sanuu gallee guyyaa 3-4 ganaa akkuma galleeni kasala fidanii dhufanii dura nu adaamaa turre adaamarraa gadi deebinee jecha gara boomsa kasala fidanii dhufanii abboon balbalaa hin dadhawu jedhanii hin deeman dadhawu jedhanii didan maal gootii mastawaatii keessan si ilaaleen argamu mastawaatiin guyyaa mul'isuu mi alaan gadi alaatti alaa gara keessa harkesi akkasitti gootee mastawaatirra laalti bar namitti kana jedheeni ana soo isin akkasi mastawaatirra laalti suuta deemee balbala qaxxi godheetti bane awuuzu billaa jette rafne maalaan jette rafeera kaa jedheen maaree wanti kaasin uyyuu balbala dhadhoofne jennaan sagalee dhakaa jedheen achi abbaan jaafee rafaa jira abbiin kaasuu jennaan lakin kaasin jedhanii abboon achuma ol seenanii shaayii danfisee shaayii dhuyinee waa nyaannee soba taphatanii yoo jedhan abbaan jaafillee hirriba sagalee abboo dhaga'ee hin ga'e akkasii jechaadha yeroo baay'ee baqa isiin yaani injiraa mire yeroo nu ol seennee balbala gachuuf hunda baqa gara biraatti fudhatte amalee immoo mucaan tokko daa'imni siin jira abbaatu jedhanii yeroo sarumriin isaa waggaa tokkoof akkas baqa waggaa tokkoof akkas kaadha baay'ee na jaalata والله العظيم دائم نسون سبحان الله دائم سبييدا دويدت بعد تما برغنا باينا جالسا اما يرو باي اني سفيدو فجچا اسو بان جافين داين اكنا مبوي godade akana maboye yo ngoddo yumsan fiige dufa narra baasu fi beka ka abba jafe amma gafto kana kan mate tae wati hojjata jira galgala akana maboyu wallahi ila mana isaaniti bahe mamma saaqabate fiige abbaa jaafee kush godhe haleele achi subhaanallah na ajaa'ibsiise wallahi daa'imni sun rabbi haa guddisu yani bakka kam jedhee isinitti himu yeroo xiqqishu sagalee kiyya dhagee fiige dhufa sanuu harka qullaan dhufu ulee fidatee dhufa aksani warri suni mana kiyya keessa dheerama ta'anii garuu bas aktisaa wadhamne addaan achi baase sababni tokkoffaa in xureessanii baay'ee xureessanii manatti immoo akka jiruun girgiddaa isaan balleessanii tukaanitti galchanii gibbii guutuu ajeessanii gibbii guutuu balleessanii baqa yaani akkam jedhee isinitti himu wallahi manni rakkomaa fi malee nu mana jaarree akkanatti laffaanee midhamnee jaarree shindibeetii hin dhiqanii shintibeeti kanamma yeroo angale san guyyaa tokko isaanii dhiqanii argine eegee dhiqee maaliif shintibeeti yoo seentanii akkanumatti fayyadamtanii baatanii shintibeetiin kun dhiqamuu qaba booda foolee fida jedheeni hin dhiqanii kalaasanii dhiqa gaafa kaanii yoo nasacha'u bakka narraa ba'an jedheeni narraa ba'aa yoo jedhuuni yeroo san koronaatu jira seerri immoo mana tokkotti ba'uun hayyamu ani yoo isaan didan immoo warra seeraa fidee mana seensisee mana kana laalaan jedheeni malee viidiyoo agarsiise gaafa isaanitti kireeffamu no manni akkana jira har'a akkana jira jedheen achi warri seeraa nurraa yaase na baay'ee ulfaata wallahi nuti akkanatti shindibeetii dhiinee itti dadhabnee itti miidhamnee
mana kana jaaranna jechaadha. Yoo mana jaarannee kireeffannu immoo namni kireeffate kuni akka mana keenyaa san yookaan akka mana ofii sanitti nu ilaalu. Wallahi akka fedhan godhanii bakka kaan maal jedhanii kaan maal jedhanii yaani baay'ee baqqaan baay'ee natti dhagama yeroo isaan gibbii keessa ta'an saniin akkam jedhee isinitti himu wallahi ani laffa'ee akkasitti xaaree kireeffattootatti yoo kennee kireeffattootiin kun yoo seeran mana keessa hin qabin namatti dhagama. Keessattuu ati biyya ambaa jiraatte osoo namni fedhe si eegee haga fedham eegamin jedhamu. Ani fakkeenyaaf qe'ee kiyyaa mana kiyyaa nama abbaa fedhettoo dhifadhu wallahi bas hin eegaman jedhu bas ima callisee keessum kiyyatti obsa malee ani manni akka abbaa jechaadha. Namni mana ofii jabeeffatu hin jiru. Nuti amma biyya ambaa teennee hagana miidhamnee dalaynee mana kana jaaranne isaan homaa ittiin dhagahamu bakka waanuma ati teetteetiniini mallaqa kana fidde itti fakkaata yaani kan firas ta'e kan ambas maal fakkaata hin beeku garuu homa ittiin fakkaatu. Wallahi yeroo ati amma dadhabdeen hunu amma yoo akka itti finnu birri nu walli beeyna walirra warri biyya ambaa hojjetu isaan kun marruu ittiin dhagahamu bakka ahammi shayyaati. Birri ergitee fi gargaartee maal gochuu qofa kan barbaadan sirra. Kana bileewwan kiyya yeroo baay'ee mana jaarree bareechisnee jaarree hanga nu gallu maal lafa ta'a jenneetiin hin kireessina. Garuu kireessu manna hanga isin galtanii manni sun lafa taa'u irra isinii filadhan. Wallahi alazim yoo tarii nama gaarii dubartii qulqullina qabdu rabbiin isinii fidee kireeffattee akkasitti mana keessan jabeessite ahla wasaalan. Garuu yoo isin mana keessan hin jabeessin yoo isin calliseetuma bakka injiraa miree kam jedhee isinitti himu wallahi isinitti hafu wayyaa odoo kireessuu baatan aslan namni tokko jaarramee osoo itti kireeffamu baate namatti fakkeenyaaf jecha nama haqa ofii beekellee haqa namallee beekeen eeyne nama akkasitti osoo kennamu baate bareeda. Immoo ammallee inshaallah teknoolojii yeroo ammaa kana guguddatee jira. Akkam gootan isin fakkaate nama dhufu kana farramsiisu wallah farramsiisu yoo sanirraa hafe taate mootu bakka injiraa mire ani hin beeku wallah ani amma booda nama kireeffatu yoo asii gale nama kireeffatu akkanatti itti galchan fakkaatu hin farramsiisa quba isaaniitiin farramsiisanu waliigaltee jaaladha waliigaltee godhadha maaliif jennaan gaafa ati bayi jettu yaa'ii sirratti fidan. Akkan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa namni mana jaarattanii mana kireeffatu deemtan asumaan isinitti osoo hafee bareeda isiniin jedha kun yaada kooti maaliif jennaanini manni yoo jaaru maashaallah tabaarakallah akkasitti bareechifnee itti xaarree maal jennee jaarra garuu namni keessa taa'u sun jechaadha namni keessa taa'u suni nu jalaa balleessaa kana mudannoo kiyyoo isinitti tolee komentii barreessaa like share